Harkafuunee kabajamtoota hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduuwwan yeroo kanaaf qabnu isinitti himaa oduu waliin namoonni raatakkaatii hanga footoo oduu dursuun እኔ ግልጽ የሆነ ነገር ልንገርህ 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸውም 4 ኪሎ መቶ አይዙ ፋኖ ይሁን ኦላ አይመጡም በጭራሽ ምንና አይመጡም ኬንያቲ አምባሳደር ኢትዮጵያ ዳ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ጋፊ ፊዴቢ ሚዲያ ቢቢሲ አፋን አማራ ጉጅን ታይዘን ወቦ ስቴፋኖን ኮታ 4 ኪሎ ገላ ሶጃኔኒ ኸነን ዱፍነ ተሁዱበቴ naannoo amaaraa duula nageenya mirkaneessuu fiixaan baasuuf humna nageenyaa haaraa eebbisiisuu ibse. Lola shararinaatti gaggeeffame ilaalchisee TPLF irra deebiin ibsa baaseen gareen mootummaa federaalaa irratti injifannoo galmeessuu fi gootota isaanii achirratti wareegamaniif yaadannoo taasisuu ibsan. Hidhattoonni Huutii buufata xayyaara Saawudii haleeluun ibsame. Itiyoophiyaan tajaajila paaspoortii elektirooniksii jalqabuu beeksiste. Jeneraal Ambaasaadder Baacaa Dabalee gareewwan hidhatanii mootummaa Itoophiyaa waliin walitti bu'iinsa keessa jiraniif gara marii nagaatti akka dhufan waamicha dhiyeessan. Jeneraal Baacaa Dabalee kana kan dubbatan afgaaffii BBC afaan amaaraa waliin tibbana taasisaniin yoo ta'u haasaa isaaniin rakkoo jiru karaa nagaa furuun filannoo duraa ta'uu ibsanii yoo kun hin milkoofne garuu bu'aan isaa qaamolee hundaaf miidhaa fiduu akka danda'u akeekkachiisaniiru. እኔ ግልጽ የሆነ ነገር ልንገርህ 4 ኪሎ ሰው የለም waan ifatee tokkon isinitti hima faannoos ta'ee ollaa waboon masaraan mootummaa kiiloon 4 duwwaadha homtuu keessa hin jiru kottaa seenaa osoo jettanii hin dhufan jechuunis kan dubbatan Jeneraal Ambaasaadder Baacaa Dabalee gareewwan kun karaa ittiin dhufan akkasumas kaayyoo ifa ta'e ittiin socho'an qabaachuu qabus jedhan. Keeniyaatti Jeneraal Ambaasaadderri Itoophiyaa Baacaa Dabalee hidhattoonni kunneen gaaffii diinagdee yookaan rakkoo isaan qaban yoo jiraate mootummaa waliin mari'achuun furmaata barbaaduun akka danda'amu ibsani. Gaaffii ummataa deebisuun barbaachisaa ta'us kaasaniiru. Dhumarrattis Jeneraal Baacaa Dabalee nageenyi filannoo jalqabaa ta'uu ibsanii yoo nagaan hin dhufne rakkoo isaa qaama tokko qofa irratti kan daangeffamu akka hin taane akeekkachiisaniiru. Naannoo Amaaraa duula nageenya mirkaneessuu fiixaan baasuuf humna nageenyaa haaraa eebbisiisuu ibse. Mootummaan naannoo Amaaraa waldhabdee naannicha keessatti yeroo dheeraaf ture hundeen furuuf humna nageenyaa haaraa dandeettii seera kabachiisuu fi nageenya cimsuuf hojjetan eebbisiisuu beeksise. Biiroon Koominikeeshinii naannoo Amaaraa akka beeksisetti humnoonni nageenyaa waloo haaraa leenji'an kunneen leenjii sagantaa isaanii Kombolchaa, Walloo Kaabaa fi Waldiyaatti kan xumuran ta'uu ibse. Miseensonni raayyaa dajan aanaalee Walloo kibbaa adda addaa irraa qacaramanis leenjii waraanaa fi shaakalaatti erga xumuranii booda eebbifamuu ibseera. Ka'umsi leenjii humna waraanaa haaraan kunis dhaadannoo gootummaadhaan biyya tiksuun namummaa waliin tajaajiluu jedhuun nageenya hawaasaa guddisuu fi seera kabachiisuu cimsuuf kan yaadame ta'us qondaalonni humnoota nageenyaa biyya keessaa qacaramanii babal'isuun tibbana Baahirdaar, Dabra Birhaan, Kombolchaa, Gimbaa, Walloo Kaabaa fi kutaalee naannichaa birootti sagantaalee leenjii wal fakkaataan gaggeeffamaa turuus ibseera. Haa ta'u malee addatti lakkoofsi namoota leenjii loltummaa haaraa kana fudhatanii hin ibsamne. Lola shararinaatti gaggeeffame ilaalchisee TPLF irra deebiin ibsa baaseen gareen mootummaa federaalaa irratti injifannoo galmeessuu fi gootota isaanii achirratti wareegamaniif yaadannoo taasisuu ibsan. Gareen TPLF ibsa isaa keessatti mootummaa federaalaa akka osoo isaan nagaa jiranuu lola irratti banetti kan dhiyeessan yoo ta'u as keessatti maqaan uummata Tigraay yeroo hedduu duguuggaa sanyii waliin wal qabsiisanii ibsanii jiru. Gama biraatiin ammoo lola kana irratti gareen wayyaanee injifannoo fi olaantummaa garee loltoota mootummaa federaalaa irratti argachuu ibsanii jiru. Qabeenyaa fi lubbuu namaatiin garee mootummaa federaalaa irra miidhaa geessisuu cimsanii addeessaniiru. Hidhattoonni Huutii buufata xayyaara Saawudii haleeluun ibsame. Huutiin Yaman buufata xayyaaraa Saawudii Arabiyaa irratti haleellaa raawwachuu ibsite. Dubbi himaan Huutii Yahyaa Saaree akka ibsetti kibxata har'aa buufata xayyaara kibba Saawudii Arabiyaatti argamu irratti haleellaa diiroonii gaggeeffame. Yahyaa Saaree fuula X gubbaatti
haleellichi xiyyaafannoo yaadame rukutuu beeksise. Yahyaa Saree fuula X gubbaatti akka ibsetti mootummaan Saudi Arabiyaa haleellaa Huutii Yaman gaggeessuu himatu ilaalchisee hanga ammaa homaa hin dubbanne. Diroonii Saudii daangaa Yaman seenurraa kan ka'e haaloo bahuuf buufata xayyaaraa Saudii haleeluu ibse. Huutiin gara fuulduraattis qilleensa Yaman sarbame hundaaf deebii madaalawaa ni kennina jechuun barreesse. Itoophiyaan tajaajila paaspoortii elektirooniksii jalqabuu beeksiste. Tajaajila immigireeshinii fi lammummaa lammiilee Itoophiyaa fi lammiilee isaa biyya alaa jiraataniif sirna tajaajila fooyya'aa fi bu'a qabeessa ta'e diriirsuuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Akka ibsa dhaabbatichaatti keessaahu lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraataniif tajaajilli paaspoortii elektirooniksii e-paaspoort haaraan kun yeroo dhiyootti karaa imbaasii fi qoonsilaa Itoophiyaa biyya alaatiin akka eegalamu beeksisuun tajaajila diyaaspooraaf kennamu sirreessuuf waltajjiin dijitaalaa haaraan qophaa'uu ibseera. Waltajjii kanaanis fayyadamtoonni biyya jiraatan kamittuu daangaa tokko malee haaromsa paaspoortii fi tajaajiloota kanaan walqabatan biroo salphaatti raawwachuu akka danda'anis ibseera. Akkasumas lammiilee kaardii keelloo yookiin lammummaa Itoophiyaa biyya alaa qabatanii mirga investimentii fi biyya keessa socho'uu waan qabaniif filannoo haaraan gold viizaa jedhu nama hundaaf dirqama ta'uu dhiisuu akka danda'us ibsameera. Dabalataanis kutaalee biyyattii adda keessatti dameewwan tajaajila kana kennan waan jiraniif fayyadamtoonni gara magaalaa Finfinnee osoo hin dhufiin naannoo isaaniitti tajaajila argachuu akka danda'anis ibsameera. Tajaajila paaspoortii malees tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa akka beeksisetti tajaajilli hayyama jireenyaa fi viizaa irra caalaan isaa gara sirna dijitaalaatti akka fooyyeffame beeksiseera. Oduuwwan qabannee dhiyaanne kan kana fakkaatanidha. Waliin turuu keessaniif galatoomaa. Turtii gaarii.